godhatameef karaa addaan gaarii goonii garaa keenyarraa madda galataa dhiyeessina. Gara qorannaa keenya guyyaadhaatti seenneetiin jenna jechuudha. Wangeela tokkoffaa lamaffaa Qorontos boqonnaa 6 irra jirra hadha. Boqonnaa 6 jalqabee boqonnaa 5 yaada gara dhumaarra jiru laalleetiin jenna. Especially lakkoofsa 17 irraa gadi kan jiru jechuudha. Lamaffaa Qorontos boqonnaa 5 17 irraa haga dhumaa yaada fakkaatu qaba waan ta'eef waluma qabee dubbisaa yoo kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraa dhufeera. Kun hundumtuu jedha nama haarawaa ta'uun kenna jechuudha. Kiristoosiin dhaloota haarawaa ta'uun kenna. Inni moofaan akka darbu ka godheetiin jedhe kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu aarsa biraa ta'e jedha. Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarsitu akka nu lammaffa dhalannuuf akka nu nama haaraa taanuuf ilma isaa nuuf kenne jechuudha. Karaa ilma isaa nama haarawaa taane. Kan akkasitti akka laalluufi kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e dhaloota haarawaa nama haarawaa ta'uun kenna jechuudha. Lammaffaa dhalachuun kenna isa biraa akka ta'e. Inni hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenneera. Nutti kennee nullee namootatti maal gochuu qabna? Dabarsuu qabna jechuudha. Hojii ulee walakkaa fuudhuuti. Abbaan karaa Kiristoos addunyaa ofitti araarse hojii araarsuu kana deebi'ee nutti illee kenne nullee deebinee namoota biraatti maal gochuu qabna? Dabarsuu qabna jechuudha. Hojii ulee walakkaa fuudhuuti. Araarsuu kana akkamitti xumura gara dhumaatti ilaalleetiin jenna. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namoota itti lakkaa'uu dhiise karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Egaa araara isa kana immoo hadaraa nutti kenne jedha. Laala hadaraa nutti kenne hadaraa kana nullee fuunee eenyu kennuu qabna. Obboloota keenyatti walii keenya kennuu qabna jechuudha. Kan waliin mari'ataarullee isuma kana jechuudha. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra Waaqayyo karaa keenya isin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee hin kadhanna jedha. Qooda eenyu taanee? Qooda Kiristoos taanee. Wanti inni araarsuu danda'uuf wanti inni Kiristoos qofti aboo kana qabuuf namummaa keenya bakka bu'ee nu bakka bu'ee abbaa fuuldura dhiyaata. Abbaa bakka bu'ee nu eessa dhiyaata? Nutti dhiyaata jechuudha. Kanaaf walitti araarsaan inni dhugaa kanullee afaan isaa taanee dubbannu afaan eenyu taane? Afaan Kiristoosii taanee dubbanna jechuudha. Kanaan ala namni abbatti araaramuu hin danda'u. Isa cubbuu tokkollee hin qabaanne nuyi karaa isaa qajeelina akka argannuuf nuuf jedhee cubbamaa isa godheera jedha. Cubbuu isa godhe jedha. Ingiliffillee Amaariffillee jecha kan akkasuma dubbataa fakkeenyaaf Amaariffi karuma maal jedha? እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔርን ጽድቅ እናውቅ ዘንድ ኃጢአትን ያላወቀን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገ ይላል። ኃጢአተኛ ሳይሆን ኃጢአት ጩበማ ዱንታን ጩቡ ሰጎድ ኦሮሞ ቆፋት አካሲቲ ኬራ ጩቡዋን ኤፍ ፈለ ጩቡ ሁንዱማ ማልጎድ ዴቢ ከነየቹ ጩቡ ከሚፉ ጩቡን ፈኖን ዴቢን ከነፍ ተኮለ ማለት እንተ እንጁ ኦኬ ኤጋ ጀደ ጀልቀበጃ ተኮራ erga waan ammalaalle kana eega akkas ta'e egaa nuyi warri Waaqayyo wajjin hojjannu ayyaana Waaqayyo akka waan waa'ee hin baafnetti akka fudhanne cimsine isin gorsina jedha. Ayyaana kana meejichi ayyaana jedhu irratti waa xiqqoo tokko isin dubbachuu barbaada. Fakkeenya lama tokkoon fudhadha. Phaawulosiin haa fudhannu. Phaawulosiin daandii Damaasqoo irratti Kiristoos yeroo qabe ati eenyu jedhee gaafa Phaawulos gaafatu Kiristoos akkana jedheen. Ana isa ati maal godhaattu jedheen. Isa ati ari'ataattu jedheen. Amma mee waan tokko as akka yaadu barbaada. Daa'ima keessa wayii mucaa keessa wayii namni ajjeesuuf tumee ammallee ajjeesuuf meeshaa hunda guuttatee gara daa'ima keessanii qabateeraa jennu. Achi itti dhuftan. Itti dhuftaniiti abbaa isin daa'ima kiyya maal godhaatta jettaniin. Beeka qofa ajjeesuuf waa hunda guuttateera namni kun. Achiin booda nama kana qabsiiftaniiti iddoo fidaa jettaniin. Amma nama qabame kana sammuu isaa keessa maal fa'aatu dhufa jettanii yaaddu. Nama qabame kana nama ijoollee keessa ajjeesu jedhe kana na ajjeesinnaa mana hidhaa na galchinnaa du'aan daa'ima isaa ajjeesuuf akkana jedhu na qabe. Dhiphina nama kana argitaniittu dhiphina hama. Yeroo kana sammuun Phaawulos du'aaf waan baay'ee yaada ta'uu danda'a. Garuu Kiristoos gaafa Anaaniyaatti himeetiin jedhu ifi Anaaniyaanu maal jechuuf Kiristoos waa ibsuu barbaade miti. Lakki namni kuni ijoollee kee ajjeesaa ture ammallee maaliif deemaara jedheen.
ajjeesuuf deemaaraa jedhee ibsaa akka waan Kiristoos hin beekne itti onfiyaa. Kiristoos garuu maal jedheen? Hojii addaatiif maal isa godheera jedheen? Isa dibeera. Amma maal isa godhu gaa? Lubbuu ka fayyisu ta'a jedheen. Mee gammachuu eenyu as keessatti eenyutu bahee gammachuu mee as keessatti dhagaameetiin jedhu akka laaltan isinitti akka gammachuu Phaawulosi dhagame akka isinitti miira Phaawulosi akka isin hubattan barbaadeetiin jedhe. የደወሉላቸው ደንበኛ መስመሩን እየተነጋገሩበት ስለሆነ እባክዎ ትንሽ ይጠብቁ። The subscriber's number you dialed is now busy. Please hold on. Itti fufnaa. Kanaafi gammachuun addaa Phaawulositti akka dhagamu. Kana booda waa'ee ayyaana jechuun isa duuti siif malu, isa hamminni siif malu akka waan nama yakka tokko qabnetti talakkaa'u jechuudha. Fakkeenya dubartii ejjituun yeroo Kiristoos hin bira dhuftee hin jette namni hundinuu maal itti mure? Du'a itti mure. Kiristoos ammoo maal jedheen dhumarratti yeroo namni hundinuu isii dhiisee deeme. Anillee sitti muruu deebitee maal hin godhin jedheen? Deebitee cubbuu hin hojjetin jedhe. Nama achi jiru san hundumaa keessaa eenyu qofatu fayyee galee achi? Dubartitti duwwaadha. Namni yakka hin qabne tokkollee akkan dhumee namni cubbuu hin qabne jalqaba isii haadha hojjennaan namni hundinuu maal ta'a dhiisee deeme miti. Kanaaf namni hundinuu maal qaba jechuudha? Cubbuu qaba. Cubbuu irraa ka fayyee galee eenyu inni? Isii qofa jechuudha. Hin dhaga'amii sagaleen koo? Ishee duwwaatu bilisa galee jechuudha. Ayyaana jechuun isa kana. Isa duutii namaaf malu du'arraa nama baraaru. Isa kana nuusi cubbuu jala du'anni nuuf malu du'a jalaa baraaramne jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhee jalqaba? Egaa nuyi warri Waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyo akka waan waa'ee hin baafnetti akka hin fudhanneef cimsinee maal isin goona jedhe? Isin gorsinaa. Isin gorsinaa jedhe. Lammaffaa Qorontos 5:20 irratti boqonnaa 5 yeroo laallu lakkoofsa 20 irraa egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra Waaqayyo karaa keenya isin maal godha jedhe? Isin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee namootatti maal goona? Lallabnaa jedhe. Kanaaf ayyaana kan akkasitti akka Waaqayyo yeroo ana biratti jaallatamee fudhatametti isiniif maal godheera dhaga'eera. Guyyaa fayyinaatiif isin maal godheera? Gargaareera jedhe. Asirratti waan jabaa tokko hubanna. Yeroon itti Waaqayyo kadhata keenya nuun deebifne jira moo hin jiru? Jira. Yeroon itti balballi alaa cufamee hundinuu qulqullaan qulqullummaa ofiitiin itti hafuuf cubbamaan cubbuu ofiitiin itti hafuuf yeroo jedhamu dhufa jechuudha. Kanaaf yeroo jaallatamaatti maal godheera jedha? Si dhaga'eera jedha. Nus akkas jechuu qabna. Yeroo jaallatamaatti kadhaan fuula isaatti maal ta'uu qabna? Dhiyaatuu qabna. Faarsaa 69:13 irra angaruu yaa Waaqayyo yeroo si biratti fudhatamaa ta'etti kadhata koo sittan dhiyeeffadha. Yaa Waaqayyo akka gaarummaa kee isa guddaatti gargaarsa kee isa amanamaadhaan anaaf deebisii jedha. Asirra Daawit maal jedha? Yeroo si biratti fudhatamaa ta'etti kadhata koo maal hin godha jedha? Sittan dhiyeessa jedha. Waaqayyos yeroo ana biratti jaallatamee ta'ee fudhatametti kadhata maal godheera? Dhaga'eera jedha. Kanaaf yeroon itti kadhata keenya dhageeffannu yeroo murteessaadha jechuudha. Akkasumaan miti. Yeroo itti Waaqayyo kadhata keenya nuuf dhaga'u jechuun yeroon araaraa jirutti jechuudha. Yeroon itti hin jirre dhufa. Kanaaf obboloota koo dammannee yeroodhaan gara isaatti maal ta'uu qabna? Dhaquu qabaanneet hin jenne jechuudha. Sadiirraa ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef nama tokkoyyuu matuma maal hin goonu jedhe? Hin gufachiifnu. Ergaan keenya maal akka hin taaneef maqaa gadhee akka hin arganneef nama tokkoyyuu maal hin goonu jedhe? Hin gufachiifnu jedha. የደወሉላቸው ደንበኛ መስመሩን እየተነጋገሩበት ስለሆነ እባክዎ ትንሽ ይጠብቁ። The subscriber's number you Kanaafi tajaajilli nuti tajaajillu gochaan nuti goonu ufeeggannaadhaan eenyu akka mul'isaa irra adda baafnee gochuu qabna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee nuyi karaa hundumaa akka hojjettoota Waaqayyootti of hin dhiyeessinaa. Amma akka hojjettoota Waaqayyootti of dhiyeessu jechuun maal jechuu akka ta'e kanaa gaditti nu tarreessa jechuudha. Fuuldura Waaqayyootti yeroo dhiyeessuun akka hojjettoota
hojjettoota waaqayyoo ta'uu keenya agarsiisuudhaaf baay'ee hin obsinaa jedha. Baay'ee hin rakkana jedha. Gidiraatti muddamatti hin galla jedha. Tajaajiltoonni bara kanaa wanti kun isaan ibsaa? Rakkinni isaan ibsaa? Gidiraatti muddamatti galuun isaan ibsaa? Doom yoo waaqayyoo wajjin jiraatte maal ta'uu qabdaadha akka namoonni jedhanitti? Qabaataa ta'uu qabda, fayyaa qabeessa ta'uu qabda, bilisa ta'uu qabda rakkinni takkatti si qunnamuu hin qabu. Wangeelli bara si'anaa akkas miti. Inni dhagahamee sagaleen koo. Wangeelli bara si'anaa akkas akka ta'e kan inni dubbatee sin jedhu jechuudha. Isa namoonni yoo gammadan, yoo fayyaa qabaatan, yoo maallaqa qabaatan, yoo rakkinni isaan hin qunnamne akka waaqa wajjin jireenyatti fudhatan. Kanaaf gara waaqaallee wanti isaan dhufaniif rakkina irraa eeggamu. Garuu akka jedha Phaawulos hojjettoota waaqayyoo ta'uu keenya agarsiisuudha maal taate? Hin obsinaa, hin rakkanna, gidiraatti, muddamatti sin galla, hin reebamna, hin hidhamna, gooliin nutti kaafama, hojiitti hin dadhabna, hirriban dhabnaa, hin soomnaa jedha laala. Rakkinni kun hundinuu gooliin kan nutti ka'u, kan reeban, kan hidhan, kan rakkannuuf, kan muddamnu, gidiraatti kan gannu dhugaa wangeela kanaaf jechuudha. Garaa qulqulluudhaan beekumsaanis hin hojjanna jedha. Ilaame hojiin nuti hojjannu tokkoffaa garaa qulqulluudhaan, lammaffaa maalidhaan? Beekumsaan. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2:4 akkas jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2:4 Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u maal godha jedha? Fedhaa jedha. Namni hundinuu akka fayyu itti aansee hoo dhugaa beekuu hundumaa bira akka ga'u fedha jedha. Kanaafidha dhugaa kana qorachuun kenna jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree tokko fayyineerra as keessatti immoo dhugaa hundumaa maal gochuu qabna jechuudha. Beekuu qabna. Kanaaf Phaawulos kan inni jedhu garaa qulqulluudhaan beekumsaanis hin hojjanna. Waliif hin dandeenya. Gaarummaadhaan hin jiraanna. Hafuura qulqulluutiin hin geggeeffamna. Jaalala amanamaa hin agarsiifna jedha. Mee lakkoofsa 5-6 Ingiliffarraallee deebi'ee dubbisu ol bira qabnee ilaalla waan ta'eef akka itti hiikan. In strife, in imprisonment hidhaatti jechuudha. In tumult, in labors, in watching, in fasting, eeggataa, kadhataa, in poorness, by knowledge, qulqullummaadhaan, beekumsaan, by long suffering, dhiphinaan, by kindness, garraamummaadha, by holy ghost, by love and fire unified, hafuura qulqulluun guutamne jechuudha. Jaalalaan tokko taane akkasitti kan nuti deemnu geggeessaan kenna hafuura kenna miti, hafuura qulqulluun guutamaa geggeeffamna. Jaalala amanamaan hin agarsiifna. Dubbii isa dhugaadhaan humna waaqayyootiin hin hojjanna. Qajeelina akka mi'a waraanaatti ittiin hojjechuudhaaf jechuudha. Qajeelina akka mi'a waraanaatti harka mirgaa fi harka bitaatti maal goona jedha hin qabanna. Kanaaf qajeelinni wangeela hojjannu keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha. Obsuun kenna, dadhabuun kenna, soomuun kenna, hidhaatti galuun kenna, rakkachuun kenna hundi maaliin ta'uu qaba? Qajeelinaan. Qajeelinaan akka mi'a waraanaatti harka kenna bitaaf mirgaatti waan hojjannu hundumaa qajeelinaan goona jechuudha. Harki yeroo baay'ee tajaajila hojii mul'isa waan ta'eef. Ulfinaan, salphinaanis, maqaa baduudhaan, maqaa toluudhaanis, akka gowwoomsituutti ilaallamuudhaan, akka dhugaa qabaachuudhaanis hin deddeebina jedha. Kanaaf yeroo wangeela kana lallabnu ulfina illee argachuu dandeenya, salphachuu illee dandeenya, maqaa baduu illee dandeenya, maqaa toluudhas hin dandeenya, gowwoomsituudha jedhamnee ilaallamuus hin dandeenya, dhugaa qabaachuus hin dandeenya. Utuma beekamnee jirru akka warra hin beekaminii taane akka warra du'aniitti hin lakkaa'amna. Nuyi garuu kunoo hin jiraanna akka warra adabamaniitti taane garuu hin ajjeefamnee jedha. Argitanii? Garuu maal hin taane? Hin ajjeefamne. Uduma dhugaa qabnu akka waan dhugaa hin qabne. Uduma beektoota akka wallaalootti. Uduma ulfina qabnu akka salphinaatti. Uduma dhugaa qabnu akka wallaalchiftuutti maal ta'uu dandeenya? Lakkaa'amuu dandeenya. Dhugaan hagas nama godha jechuudha. Dhugaan ilaalcha namaatiin kana hunda maqaa akkanaa kana hunda namaa kennuu danda'a. Tarii maqaa akkanaa kana hundi kennayyuu qabaannee irra ta'uu danda'a. Personaalii ana waan na qunname
waan an dubbadhu caalaa waan ni beeka waan hundumaafuu galanni waaqa haa ga'u. Kanaaf du'aa akka du'aatti lakkaa'amna garuu maal taaneera jedha hin duune hin ajjeefamne jedha garuu hin ajjeefamne. Lakkoofsa 9 kun Ingiliffisaa as a noun and yet well known as dying and behold we live as chastised and not killed jedha. Hin duune du'a beekamoota ta'an akka waan nama hin beekamne taane jedha. Dubbii humna qabuudha. 10 irraa akka warra gaddaniitti hin ilaallamna garuu yeroo hundumaa hin gammanna jedha. Akka warra deeganiitti lakkaa'amna garuu namoota baay'een sooromsina. Akka warra homaa hin qabneetti hin ilaallamna garuu waan hundumaa qabna. Ameen. Yaa warra Qorontos nuyi afaan guunnee isinitti dubbanne garaan keenya isiniif bal'aadha. Garaan keenya isiniif bal'aadha. Isintu garaa nutti dhiphate malee nuyi garaa isinitti hin dhiphanne. Akkuma nuyi garaa isinitti bal'anne isinis immoo garaa nutti bal'adhaa jedheen akka ijoollee kootti isinitti dubbadha. Kanaaf gorsa qajeelfama anaafis isiniifis ta'uudha jechuudha. Nus akka Phaawulos dhugaadhaaf jedhamne wallaalota ta'uu, dhugaadhaaf jedhamne nama uumaan beenne ta'uu, dhugaadhaaf jedhamne gowwoomsituu fakkaachuu. Uduu dhugaa qabnu akka dhugaa hin qabneetti jechuudha. Kun hundinuu qajeelummaadhaan haa ta'u jechuudha. Waan tokko hammina namatti maal hin godhinaa hin dabarsinaa hin yaadinaadha kan inni lafa kaa'e jechuudha. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhaminaa. Asirratti hubadhaa. Walitti hin hidhaminaa jedhaan malee waliin hin dubbatinaa, walitti hin dhiyaatinaa, waliin hin haasa'inaa jedhaan jiru. Kiristoos fira warra maaliiti? Fira warra hin amanneeti, fira warra cubbamootaati. Itti siqee isaan barsiisaa ture. Isaaniin dhiibbaan Kiristoos irratti gaadu hin taane Kiristoos maal isaan godhaa ture? Dhiibbaa isaan irraan gahaa ture. Kan inni jedhaaru walitti hin hidhaminaa. Haalaan barbaachifna jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma gaa'elaa waliin wal qabatee walitti hidhama adda bahuu hin dandeenye jechuudha. Dhimma adda addaatiin walitti hin hidhaminaa of eeggadhaadha kan jedhu. Qajeellinnii fi jal'inni maal walitti qabu? Ifniif dukkanni tokkummaa maalii qabu jedha. Isin maalidha jedha Macaafni Qulqulluun? Isiniif biyya lafaati jedha miti? Isaayyaas boqonnaa 60 bira dhandhee waan tokko dubbifna. Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1 irraa ifni kee dhufeera ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera kanaafis ka'ii ibsii jedha. Kunoo dukkanni lafatti in uffisa. Dukkanni limixiin saba lafa irraa in dhoksaa. Siif garuu ifni Waaqayyoo inni in ba'a. Ulfinni isaas irratti maal godha jedha? In argama jedha. Ati ulfina Waaqayyoo qabdaa. Si Waaqayyootu siif ife. Biyyi lafaa immoo maal keessa jirti? Dukkana keessa jirti. Dukkanni ifni walitti himuu danda'a? Waliin danda'u. Tokko iddoo gadhiisuu qaba jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenna nuti namoota biraa wajjin qabaachuu qabnu bifa kanaan ibsa jechuudha. Ifni dukkanni tokkummaa maalii qabu? Kiristoosiif seexanni akkamitti walitti galu ree? Yoo dhugama Kiristoos isin keessa jiraate yaadni biraa isin keessa maal ta'uu hin danda'udha? Galuu hin danda'udha. Inni amane isa hin amanneef biraa qooda maalii qaba? Kanaaf kan inni dubbataa yeroo baay'ee namoonni xiqqii kana gaafiif kaasu kan inni jedhaaru hidhama walitti dhufeenna sirrii hin taane walitti maal hin ta'inaadha? Hin hidhaminaadha. Haasofni keessan daangaa qaba. Nyaanni kolfisaa wajjin kolfitan namoota biraa wajjin hin kolfitan daangaa qaba. Sababni isaa afaan keessaniif afaan isaanii garaagara. Wanti isin kolfisiisuuf wanti namoota kolfisiisu tokko miti jechuudha. Tokko miti. Kan inni dubbataaru isa kana jechuudha. 16 lafa kaa'a. Manni qulqullummaa Waaqayyoo immoo Waaqayyoolii tolfaman wajjin waliigaltee maalii qabu? Kanaan duras ilaalleerraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti maal jedhaa? Isin maalidha jedha? Caaffanni qulqullaa'aan tokkoffaa Qorontos jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoos isin keessa buufatee akka jiru hin beektaniirra jedha miti? Tole. Egaa nuti mana qulqullummaa erga taane mana qulqullummaa keessaa kutaa sadaffaa keessa cubbuun seenuu danda'a? Kutaa isa sadaffaa hin taane kitaabni raajii kan jedhu kutaa lammaffaadha jedha. Kutaan isa tokkoffaadha yeroo baay'ee namoonni akkasumaan jedhan kutaa oobdiiti. Iddoo
taati kitaabni hafuuraa kutaa tokkoffaa kan jedhu kutaa qulqulluudha. Kutaan lammaffaan kutaa irra qulqulluudha jechuudha. Kutaa lama qofaadha kaa. Macaafni qulqulluunis kitaabni raajiis dubbatu. Yeroo baay'ee namoonni yeroo dubbatan gara kutaa sadaffaa jedhu. Isallee irra deebi'aa investigeet godhaa. Kutaa lammaffaadha. Kutaan irra qulqulluu jedhamu. The second apartment kan jedhamu jechuudha. Okay. Kanaaf kutaa irra qulqulluu kana keessa cubbuun maal ta'uu hin danda'u? Seenuu hin danda'u. Kanaaf jedha manni qulqullummaa Waaqayyoo immoo Waaqayyoolitti tolfamuu wajjin jechuun cubbuu wajjin jechuudha. Wanti Waaqayyoo hin taane hundinuu maalidha? Waaqa tolfamaadha. Wanti Waaqa dhugaa hin taane hundinuu maalidha? Waaqa tolfamaadha. Kana jira murree beekuu qabna. Waaqa dhugaa jedhee Kiristoos kan inni dubbate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti maal jedha waa'ee Waaqa dhugaa yeroo dubbatu? Wangeela Yohaannis 17 3 irratti yeroo kadhata dhumaa kadhatu akkas jedhee ture. Waaqayyo isa tokko isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe bakka. Dhimma jireenya bara baraati. Kanaan ala waan jiru hundinuu Waaqa maalidha? Waaqa tolfamaadha jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf 16 boqonnaa 16 irratti yeroo dubbifnu Waaqayyooli tolfamoo waliigaltee maalii qabu? Waaqayyo jiraataadha. Nuyis mana qulqullummaa isaati. Waaqayyo ofii isaati ani isaan bira nan buufadha. Isaan gidduus nan deddeebi'a. Ani Waaqayyo isaanii nan ta'a. Isaan saba koo hin ta'u jedheera. Ameen. Ani isaan gidduun buufadha. Ani isaan bira nan buufadha. Isaan gidduus nan deddeebi'a. Ani Waaqayyo isaanii ta'a. Isaan saba koo ta'u. Kanaaf saba isaa ta'uudhaaf maal ta'uu qabna? Qulqullaa'uun isaaf adda ba'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf waamichi macaafni qulqulluun nuuf godhu isa kana. Kanaaf Maatewos boqonnaa 16 irratti Kiristoos maal jedhee ture? Simoonni yeroo Kiristoos ani eenyu jedhu ati masicha ilma Waaqayyo jiraataati. Sababni jecha kana asitti xiqsii kana fidee Waaqayyo ofii isaatii an isa bira isin bira nan buufadha. Isin gidduus nan deddeebi'a. Ani Waaqayyo isaanii nan ta'a jedha. Gubbaa irratti Waaqayyo jiraataadha jedha. Ati ilma Waaqayyo maaliif? Jiraataadha jedhamee yeroo deeffame yeroo argineetiin jennu argina jechuudha. 17 irraa iddoo biraatti immoo isaan keessa adeemaa itti gargar ba'aas. Isaan keessa maal ta'a? Adeemaa itti gargar ba'aas. Wanta xuraa'aa harkaan maal hin godhina? Hin qabina. Isaan keessaa ba'a adeemaa. Ergaan kun mul'ata keessattis Baabilooniin keessa maal ta'a? Ba'a. Mul'ata 18 irraa ergasii sagaleen biraa tokko Waaqa keessaa nan dhaga'e. Innis yaa saba koo cubbuu ishee keessaa maal hin godhinaa? Akka hin qabaannetti dhacha ishee irraa akka hin hirmaannetti kottaa ishee keessaa maal ta'a? Ba'a. Kan jedhu. Kanaaf iddoo biraatti 17 irratti immoo isaan keessaa adeemaa itti gargar ba'a. Wanta xuraa'aa harkaan maal hin godhinaa? Hin qabinaa. Isaayaas 52:11 irraa sokkaa achi ba'aatii sokkaa wanta xuraa'aa harkaan hin qabinaa. Isinuu warra mi'a Waaqayyoo baattan of qulqulleessaa. Ishee keessaa ba'aatii maal godhaa jedha? Sokkaa jedha. Kanaaf Baabilooniin keessaa bayaa kan inni jedhu isa kana jedhu asirratti illee wanti qulqulluun taane wanta walitti makaa ta'e keessaa maal ta'a? Ba'a. Amma asirratti maal jedhaa ture gubbaarraa? Walitti dhufeenni iftiif dukkanni qabu hin jiru. Walitti dhufeenni seexaniif Kiristoos qabu hin jiru. Walitti dhufeenni namni amanaaf namni hin amanne gidduu jiru hin jiru. Walitti dhufeenni mana qulqullummaa Waaqaatiif Waaqa tolfamaa maal hin jiru. Kanaaf keessaa ba'a wanti jedhaaruufi addunyaa walitti makuu baay'ifteetti. Ifaaf dukkana waliin makameera. Qajeelinaaf jal'inatti walitti makameera. Seexanaaf Kiristoosii waliin makaniiru. Warra amaneef warra namannetti walitti makameera. Mana qulqullummaa Waaqayyootu mana Waaqa tolfamaa ta'eera. Kanaaf isin garuu maal ta'a jedha? Keessaa ba'a. Keessaa ba'aati adeemaa. Isin warri meeshaa Waaqayyoo baadhatan jedha. Har'a addunyaa keessatti mana qulqullummaa keessatti addunyummaatu mul'ataa obboloota. Kana eessatti iyyuu kan argaattanidha. Kanaaf keessaa ba'aati maal godhaa jedha? Adeemaa jedheetiin jedha jechuudha. 18 irratti akkasuma immoo ana abbaa isiniif nan ta'a. Isinis ilma koo intaloota koos in taatu jedha Gooftaan inni hundumaa danda'u jedhameera jedha. Ameen. 18 kana Ingiliffarraan isinii dubbisa. And I will be the father unto you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord
Almighty. Eenyutu kana jedhaa? Waaqayyo Abbaa. Almighty God. Kiristoos Isaayaas boqonnaa 9:6 waaqa akkamiiti jedha? Isaayaas yeroo Ingiliffaan hin dubbisa kanas Isaayaas kanas sababni isaa achirratti jecha amma barbaade kana dubbata waan ta'eef. For unto us a child is born, unto us son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called a wonderful counsel, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Kanaaf Kiristoos, he is a mighty God. Kiristoos waaqa mighty akka ta'eetiin jedhamee Abbaanoo akka ibsinetti iddoo biraatti illee irra deebi'ee akkas jedha. 6:18 irratti illee Almighty God jedhee kaayetiin jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo waamichi akkamii akka nuti waamamne eessarraa gara eessaatti akka waamamne adda nuuf baasee kaayetiin jira jechuudha. Kanaaf jabaannee dhaabannee dhugaatti akka nama dhugaa baadhatee akka nama ayyaana argatee lakkoofsa tokko irratti jiru dubbisa. Egaa nuyi warri Waaqayyoo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyoo akka waan waa'ee hin baafnetti akka hin fudhanne cimsinee isin gorsina jedha. Cimsinee dhageenna nullee. Dhageenyee hojiitti akka jiru dandeenyu Waaqayyoo kan dhageenye nuuf haa eebbisu. Amiin. Waaqayyo